Intaltini maratte dhagees kun nolaal waan hin obaasu jiru laal aannan illee qabu mana keessa. Ayya. Maallaqa kiyya khasilaanaa dhufellee fuutee kuttee uumaan aannan sanii nutuuf aannan dabaa fi waan biraa waliin laaqee ilmoo xiqqishoota nu obaasu jira laal. Ya Rabbi si haa gargaaru kwa du'aa hima si goona maal goonaa miti. Inshallah illee waa barbaadee dhageessa. Harmi kiyya goggogaadha waan takkan qabu isiillee anaa fi Abdallaa adda baasuu miti. Akka feetayyoo adda baaste annaaf ilmaan kiyya adda baasuu hin dandeessu. Anoo tani ilmaanii tana wayii hayya maaga danda'uun dhageetti. Ani bara hin dandeessu hin jee. Ani ilmaan tee garteeme akka ati ilmaan tee fudhatte fedhu Abdallaan sirraa adda bahee san wayi mataan dalagaa miti. Harkaa tana goote siif Abdallaallee ni dhamaasan aan jedhe. Ati rabbi nagayaan si baasee mi'a mishii. Ijoollee teenya takka dawwaleetiin maallaqa naa ergaa jeeni akkasitti deema malee akkanatti mee akkamittiin qullaa deema kaniin aannan waaniin bishaan dhibba takkaa bitadhuun hin qabne aannan fagoodha. Silaliin amee anillee akkamsi godha maallaqa sila harkaa qabaadhee amma garteeme waan harkaa qabullee kun tana sii galee daa'imummaa waan itti jijjiirattu hin qabdu jedhe tana sii fidee dhufe. Ani raawwattoota keenya akkuma waliin beeknu kun waliin alleen tanuma immootu intalli dhufteetiin mana kanatti telefoona waa hunda maallaqallee waan isiin ittiin eeggachuu jirtullee guutu jalaa guurtee kutte jechuudha. Amma anillee waan godhu na dhibee wantummaan godhu na dhibee mana isii dhufee isiillee nama fayyite alhamdulillah garuu isiin faa wanti isiin barbaaddu liina kophaa isii fudhattee kara biyyaa galuu feeti. Yoo mootu isiin akkana na duuka deemuu diddee siirii itti godhee dhamaasee ilmaan isiitiin addaan baasa jechuu jirti isinillee du'aayii godhaafin isinin jedha daawwattoota keenya rabbiin liinallee rakkoo tana keessa haa baatu inshaallah ni baatii du'aayima godhaafi rabbiin haa baasu isillee rakkoo tana keessa inshaallah rabbiin haa baasu ni ulfaata jechuudha. Yaanni intalli sun deemu ni jirtu yaada fokkataa yaada nama meeqa miidhudha. Kanaaf anillee amma liinaa bira dhufee akka liinaan as keessaa mana kana keessaa baateetiniin kara biraatitti jalaa dhokattu barbaadee ture garuu mootu waan nyaatu takkallee qabdu anillee waan tiraanspoortiitu qabaadhee makiinaa fideefi oma tiraanspoortii jechuudha waan biraati miti ittiin gargaareetiniin kara biraatitti isii ittiin jijjiiru hin qabu jechuudha. Du'aayii godhaafi liinaa rabbiin rakkoo tana keessaa haa baasu jedhaafi kadhadhaafiin isiniin jedha daa'imti waan jijjiirattu hin qabdu maal taate hodhu kanallee gartani kunillee kan biraati galeem kanallee fuutee daa'ima itti jijjiirata Sumayyaa hojii deema osoo faayona sitti hin sigalee. Ati rabbiin si fayyise alhamdulillah nagee rabbi si baase uffata jala maa deddeema. Laal kana jedhe kan akkanumatti fuuteetini itti dirtee jechuudha daa'ima waan irraa jijjiirtu jira. Maashaallah bareedduu bittee fi. Taati deengatti bittee fi alatti namni itti bitee hin jiru. Kana samma hojii rakkatiin ati laalle ati wanti godhuu qabu osoo amma faawuna sitti hin dhufne daftee asii fuutee deemuu ni qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jiru jechuudha wantoota keenya bakka jiraatan isiniin jecha nageenya kanuun irraa ka'e bakka hojjetan isin haadha qabu isiniin jedha. Akkuma waliin beeknu jechuudha Sumayyaan liinaa ol qabdee gadi baasuu jirti jechuudha as keessa sitaaraa keessa jirti. Sumayyaan keessa gadi baasuu jirti liinaa as keessa jirti jechuudha sitaaraa keessa jirti. Ani mootu kun dawaa kan itti godhaa dawaa liina tunatti kennee ture jechuudha duuba. Dawaa kan itti godhee asitti yoo isin gadi baafte isii fayyisuuf deema du'aa naa godhaan isin jedha. Dafi kaa Sumayyaa. Ayyee. Gabbaasuu jirti dawaa itti godhee isii as keessaa baasuuf deema jechuudha amma liina. As keessaa baatee mana kana keessaa jalaa cinaa haa gortu Sumayyaan tunillee hedduu cinqamu jirti. Immootu faayoon yoo dhufte amma ni dhabamse. Kalas Abdallah illee harkatti deebise ani immoo Abdallah akka feete haa gootu ka Abdallah nan dhibne garuu daa'imman xiqqoo tanne dhabamsiisi yoo naan jettu kalas akka mataan isii hin dalane achirratti ilaalee achumatti Abdallah fi isii waluma dhiise biraa dhufe manuma kiyya dhiise jechuudha daawwattoota keenya amma wanti ana as dhufeefis liinaa asii kun ofiddeeyyuu liina akam las jedhe yukaatti las jedhe maal asitti jaa hawwan me kanallee uladhu kun kanatti aamin aamin uladhu dawaa kun kunillee keessani dawaa amma maali beekta wanta anas dhufeef liina aamin baga rabbiin nu guutu yoo baasee sillee baga rabbiin fayyise anillee gaara san keessa waan ta'e argite amma wanta anas dhufeef akka dafteetini
as keessa mana kan keessa baatu Sumayyaa wajjin as kan mee waan isa uffata sana Ati malee kadam rabbiin lubbuu kana ga'an si bidee isa uffatu maal jedhu. laaliina daa'imti waan jijjiirrattu hin qabdu maal taate hodhu kanallee gartee kunillee kan biraati galeen kanallee fuutee daa'ima itti jijjiirrata Sumayyaa hojii deeme osoo faawun asii sitti hin deemne galeen Ati rabbiin si fayyise alhamdulillah nagee rabbi si baase uffata jala maa deddeema. laal kana jedhe kan akkanumatti fuuteetini itti dirtee jechuudha daa'ima waan irraa jijjiirtu jira Ani jettee maashaallah bareedduu bittee fi. Taati deengatti bittee fi alatti namni itti bitee hin jiru. Ta deengatti kana samma hojii rakkatiin ati laalle ati wanti godhuu qabdu osoo amma faawun asitti hin dhufne daftee asii fuutee deemu ni qabdu akkas jechuudha daawwattoota keenya akkuma gartan liinallee kun wayyoo itti humaan jettu dawaallee anillee kenneefi jira amma ati liina meeshaa walumaa qaqqabattee kuma Eessa yaana mana dhiisnee manarraa eessa yaana isa Yusuf nama sodaa namaatiif manarraa yaana. sodaa namaa osoo hin taane intalli tun si taphattee ilaala obboleetti matee tanan beeytami waan isiin dalagu jiru Niin beekee. anamma wanta as dhufeef anallee mana jette beeyta naaf sillee Si oli buusu dhuftee moo? barna dhuftee mana kiyyaan Abdallaa fidee achi jiraami Abdallaa gaaraa galchee barachi jira achi na dhuftee yookaan siif Abdallaa ni dhabamsiisa siirii si godha liina namallee waan ati jettu ni dhageetti akka ilmaan asit dhiifteetiin na duuka kara biyyaa deemtu godhinaan jedhe Isin mataan sin dalagu salikki. yookaan immootu daa'imtillee boo hojjettee yaaboo yookaan immootu siifi Abdallaallee siirii itti godhee dhabamsiisee liinallee dhamaasee siirii itti godheetiin akkasiin ilmoo asitti gatteetiin kara biyyaa na duuka deemtu godhaa naan jedhe mallaqa waan fedhe Ammataan fayyaa nan qabu hinqaa ilmaan kiyya dhiisee deema fadhu Abdallaan na jibbus. Ilmaan kiyya waa dhiiseen deemu kan dantaasaatiif na jibbe. ani ilma barri silaa akkana jedheen allaan Abdallaa akka feete godhiiti ilmaan isii irraa addaan baasini ilmoon addaan baasiniiti fuudhiti ilmaan Badda isii ajjeesettee tajaajilta afaan okkee. Takki ilma fuudhee deema. Takki Fuutee eessa mubaara geesse? ani maal ittiin beekumsa? Fikki jibu jirti malee aniin isii jala deemus hin jiru dhugaa itti mesin beeku nan beeytu naaf yetti. Obboleeyyanii si mitii jeen telefoona kiyya fuutee maallaqa irra naa dhufellee fuutee kuttee nanaa aannan mana keessaa hin qabne affaasaa mana keessaa hin qabne waa hunda waliin lallaayitee si kutteen taltitu. Deebitee amma dooraala 300 si fiddeeli. laal ilmoo isii dhabamsiisii mallaqa gafeetisii kafalaa yookaan immootu Maallaqa sana akka irraa liina fuudhee nama amansiisi akka liinan ilmoo ofii asit dhiifteetiin Maarraan fuudhin duba maallaqa. galemi ani immootu doolaara 300 na fidde Maarraa fuutee isiin kaffidii yaaboo. akki isiin akka inni jirtu bar liinaa dhabamsiise Ani liinaa dhabamsiisettee marraa fuudhuu qabdaa baratis. Daa'imnillee gaafa san bara anarrallee amma ayyuun anarra rakkoo geessuuf deemte garuu ani liinarra rakkoo geessuu irra rakkoo tiyya anarra rakkoon ga'uu wayyaa isiin tun dhalaadhallee dalagachuu hin dandeettu biyya kana keessa rakkachuu jirti jedhee wanta nama fiigaa dhufeef akka liinaan asii isii jalaa baatee kara biraatitti deemtuufi malee isiin ammas dhufnaan kalaas Hayyeettee maallaqa anuu maallaqaan jalaa deemee baduun hin qabu. Kasilaanaa dhufe furatte hayyeettee irraa fuutee maan fidin jalaa hin fudhadhee mucaan fidadhee dhufaafime. akkas jechuudha daawwattoota keenya kun akkuma gartan waan isiin qabdu taan Abdallaan duraanuu jalaa guurate ta'an mallee isiin qabdu taan namnillee erguufi jiru telefoonallee irraa fuutee risaalaa jechuudha risaalaa eegaa dhufte maallaqa fuudheetiniin Abdallaan ajjeesaa jette isaan sodaachisu jirti jechuudha. Abdallaa maaliif ajjeeftiin? Isiin baramma Abdallaa fi ilmoollee walirra dhabamsiisuu feete. Hayya. Obboleetuma baasuu fi islaamoo maali? Isa An Abdall obboleettiin tiyya. Obboleettiin tiyya jechuudha. Akka isiin Abdalla irraa ilmoo argattus hin fedhu isii qoftii fedha. Qasii. Leena. Intaltiin ni maraatte dhageessa. Hunnoo laal waan hin obaasu jiru laal aannan illee hin qabu mana keessaa. Hayya. Maallaqa kiyya kasilaanaa dhufellee fuutee kuttee uumaan aannan sanii nu bituuf aannan dabaafiin waan biraa waliin laaqee ilmoo xiqqishoo tan obaasu jira laal. Yaa Rabbi si haa gargaaru kwa du'aa hima si goona maal goonaa miti. Inshaallah illee waa barbaadee Harmi dhageessa. kiyya goggogaadha waan takka hin qabu. Isiillee anaa fi Abdallaa adda baasuu miti. Akka feetayyuu adda baaste anaa fi ilmaan kiyya adda baasuu hin dandeessu. Anoota ilmaanii tana wayii hayya maaga danda'u dhageetti. Ani bara hin dandeessu hin jee. Dhuginaa uummatish.
ani ilmaan tee garteemi akka ati ilmaan tee fudhatte fedhu Abdallaan sirraa adda bahee san way mataan dalagaa miti inni bara ilmi yeroo masanuu garteemi isiin $300 akka kennite ilmaan isii dhabamsiisi deemiti ilmaan isii dhabamsiisi ati naan jette an Abdallaa sumaan dhabamsiisa ilmaan liina jalaa guuriti gara feete geessi mallaqa sii dabalaa naan jette osoo dhagayuu ilmaan isaa dhabamsiisi isii jechuun jirtu osoo dhagayu $300 tan irraa fuudhi addaan fudhanna naafatti naan jette ilmaan biyya dhabamsiisu deema inni inni amma osoo $300 san argate ima dhabamsiisuun ooluyyuu kanaaf an amma garteemi mana kana keessaa baay'ee deemsiin jechuudha mana keessaa hin baniiraa naannaa dhuftu liina haga sanitti yoo si dhufte hoo haga sanitti Dubai Yusuf nama maallaqa qabu karaa tokko deemee sosso'a niiraa naannaa dhuftu niin deema amma bari isiin Abdallaa Isiin takkaa mana sanitti. intalli bar alli wanni isii qofa waraana isii Waraana ijoollee warra isii jala qabsiisis. ta'u akkam ijoollee nama meeqa nama jaama torboo jinnaa dhufte Allah. asilaasee achitti daboole eega bara isii dabooluuf deemee arge isiin harkaa tana goote siif Abdallaallee ni dhamaasaa naan jedhe ati rabbi nagee ansi baasee mi'a mishii Baya. ijoollee teenya takka dawwaleetiin maallaqa naa ergaa jeeni Hayya. akkasit deema malee akkanatti mee akkamittiin qullaa deema kaniin aannan waaniin bishaan dhibba takkaa bitadhuun hin qabne aannan fagoodha sila liina mee anillee akkamsi godha maallaqa sila harkaa qabaadhee amma garteemi waan harkaa qabullee kun utana sii galee daa'imummaa waan itti jijjiirattu hin qabdu jedhe tana sii fidee dhufe ani mootu ni beeyta dalagaa siin qabu gaara keessa waan an ta'e osoo dalagaa deebitee tana bittee dhufte maasi ani amma silaa maallaqa harkaa qabaadhee garteemi noolii sii godhe waan noolii akka ati intala tana jalaa daftee dhabamtu sii godhe garuu mootu waa harkaan qabu namni ammaallee namatti waan kennu eenyu namni eenyu jira nama kannan akkam godha yeree yaabu adii doomaa amma isin mannaan jette beekta ilmaan Abdallaa tannin dhabamsiifnan meeshaa keetillee haaraa ka biraa kasan caalu sii bitaayyuu ilmaan Abdallaa dhabamsiisnan ani immoo siin atiin tun nama na yoo jira akkatee illee nama silaa osoo da'uudhaaf jechuudha guyyaa takka kasii hafe gaara sannaachin na duuka dhuftee na gargaaru turte ammallee dawaalee naatti gooteetiin isaanii sammuu na hadooche na cinaa dhaabbattee na gargaarte galata kee yoo billee deebisuu hin danda'u kanaafuu an amma miidhama kee hin fedhu akka isaan si miidhan hin fedhu saniifuu ati ilmoo agarteemi ilmaan tee fudhatteetuma awwanni fadhee ilmooti jaa wajjin adda nan baastu nallee naaf isaanillee immoo shirrifatin akkasii liina ati kalas amma ani sumeyyaallee ni beeyta geeleen tiyyata akkanii jirti isima bira geessaman tun jiraachuu baatte miyyoo tiyyata ilmaan kiyya kun warra naaf hin jiraatanii Mucaa fuutee barichi gaditti hin deebisee hoo wajji laallaa jee silaa guyyuu san dhufu baaddees maatu wanta malee as dhaabbattee boochii bar. Mubaarak isii lubbuu naa dhaqqabe tanallee deebii akkasumatti isii lubbuu naa dhaqqabe wallaahi. amma duuba liina asii dhufnaan intalli akka malee si goote akkam goonatu Hanganiiraan naa dhuftu gaasuma taa'eetumaan isiin isanuma bira haa ta'e suchi boodaan deemu. hulaa irraan banin aayye Akkatti dhuftu gartaa ta'e shayitaana. bara intalli liina Ulaa ifuma bira garta. Wayi ulaa yoo intalli bar siirii qabde ka hulaan ban tulleen sila akkam goonayye Awuzu billaadhaan. an ammaayyuu yooma asii deemtellee bakkuma ati jirtu sanu si bari sanuma qofaan si eegan osoo asii deem mallaquma argattee deemnan intalli garteemi Aboo mana jalaa jijjiirrattee illee wayaa aboo intalli maan qalloon sun bara naan naan jette sanii miti jennaan yoo yookaan ilmaan liina hin dhabamsiisin yookaan immoo liina amansiifteetini akka isin na duuka ilmaan isii asit dhiiftee na duuka deemtu yoo hin godhin sille siiriitti si godhe akka ati laal gartee miti miila na dhungattee na kadhattu si godhaa naan jette gartee mamaliina kanaafuu rakkoo intalli tun rakkoo guddaan deemu jirte gartee miti nama hedduu miidhuu hedduu ilaalaa kanumatti ilaalee arguu jira jedhe liinaati inshaallah wanti hunduun ni dabra garummootu intalli nama hedduu galaafatu akkanumatti argan yaada isii irraa arga yoo ati gartee ilmaan ta'e si dhiiftee si duukan deemin isii Anu yoo tagatee asii deebi yookaan isii daran godhe kanas godhan jechuudha. duuba mee sumayyaa amma kam goon Ani akka goonu maalitiin beeka yaaboo. xayyi bagaa mallaa inni dhufuufi intalli geelen ta'e sun obsiteetin isii tana nu Garuu uumama shawaraan qaban nuti jirre bar. Amma isitti nama dhalee haroo jaantu zaaroo baate akkam deemti akkamitti deemti. duuba liina intalli tun amma asitti as deebinan
siifi sume yaalle miidhu si galee ansi maggarana nyaate malee garte ana walii baane jirra Abdallah mootu meeshaa kiyya kennifi goosisu wada jechuudha isa guure isa ida meeshaas Abdallah guure awwain dage suma gofa gidaatu jiraan see malee ma meeshaa kiyya liina baduraan irraa guure meeshaan bee wangarin ni geesse mana asiyaatitti guuran si galee meeshaa mana asiyaatitti guurani anamma wanti ani sodaadhe si qofa Kamesha dalagee fide dalagee argachuu ni danda'a. Rakkoon tun nurraa dhaabbatte so meeshaa sanuu fudhatanii garteemi. Rakkoon tun nurraa dhaabbatte si galeemi na jala yoo afaan kaas jalaa. La rabbi nurraa dhaabbisu isaan nur hammaatanii rabbiin garteemi ni danda'a. Nurraa dhorkuun isaanii hin qabnu nasiirii hin qabnu nuti. Akkas jechuudha daawwattoota keenya akkuma waliin beeknu kun waliin alleen tanuma immootu intalli dhufteetiin mana kanatti telefoona waa hunda mallaqallee waan isiin ittiin eeggachuu jirtullee guutu jalaa guurtee kutte jechuudha. Amma anillee waan godhu na dhibee wantummaan godhu na dhibee mana isii dhufee isiillee nama fayyite alhamdulillah garuu isiin fa'aa wanti isiin barbaaddu liina kophaa isii fudhattee kara biyyaa galuu feeti. Yoo mootu isiin akkana na duuka deemuu diddee siirii itti godhee dhamaasee ilmaan isiitiin addaan baasa jechuu jirti. Isinillee du'aayii godhaafin isinin jedha daawwattoota keenya rabbiin liinallee rakkoo tana keessa haa baatu inshallah ni baati du'aayima godhaafi rabbiin haa baasu isillee rakkoo tana keessa inshallah rabbiin haa baasu ni ulfaata jechuudha. Yaanni intalli sun deemu ni jirtu yaada fokkataa yaada nama meeqa miidhudha. Kanaaf anillee amma liinaa bira dhufee akka liinaan as keessaa mana kana keessaa baateetiniin kara biraatitti jalaa dhokattu barbaadee ture garuu mootu waan nyaatu takkallee qabdu anillee waan tiraanspoortituu qabaadhe makiinaa fideefi oma tiraanspoortii jechuudha waan biraati miti ittiin gargaareetiniin kara biraatitti isii ittiin jijjiiru hin qabu jechuudha. Akkasi inshallah du'aayii godhaafi waan jirullee isinii waraabna viidiyoo jechuudha daawwattoota keenya du'aayii godhaafi liinaa rabbiin rakkoo tana keessaa haa baasu jedhaafi karadhaafin isinin jedha inshallah viidiyoo biraatiin immootu hanga walitti deebinutti nagaan nu jiraadhaan isinin jedha daawwattoota keenya ma assalaama.